Kamisti kun egaa akka sirna mana amantaa keenyatti guyyaa sirnoonni hedduutti keessummaa'anidha. Egaa guyyaa kadhannaattiin beekama. Kadhannaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaa waliin ta'ee kadhannaatti gaggeessedha. Egaa nama ta'uusaa kan ittiin mirkaneeffanne inni tokko kadhannaa gochuun mataa isaatiinuu ilmaan namaatiif barbaachisaa akka ta'e nama ta'uusaatis akka ittiin mirkaneeffannu. Rakkoon nu fuuldura jiru kan ce'uu dandeenyu dhaadannoodhaanii humna keenyaan meeshaadhaanii miti. Namni hunduu jilbeeffachuu qaba. Yoo jilbeeffanne ni ceena. Yoo kadhanne injifanne. Yoo akkas hin taane taanaan soba waan tokko farkaan qabu nuti. Nutti fakkaachuu danda'a. Waan qabnu nutti fakkaachuu danda'a garuu humna keenya waan ta'uu miti. Egaa achumaanis yeroo baastu wangeela Maatiyos boqonnaa 26 soddomii jaha 46 irratti olaalte taanaan Yesuus geeta samaanitti kadhachuusaa jedhamudha. Halkan guutuu kadhachaa ture. Yeroo tokko nuti sa'aatii daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii takkaaf yookiin lamaaf qaddaas irratti hirmaachuun nu rakkisa. Akkanuma jedha egaa isin sa'aatii tokkittiif illee anaa wajjin dammaquu hin dandeenye jedhan duukaa buutan. Lakkoofsa meeqa irratti jedhaanii lakkoofsa 40 irratti jedha. Maalin irraa hubadha seete? Nus taanaan wanti nu fuuldura jiru kana kan ce'uu dandeenyu kadhachuu qaba. Guyyaa kadhannaati jennee moggaasuudhaanii miti. Ittis jiraachuu qaba. Beekumsaanis miti. Abbaatti ta'uu qabna. Egaa kuni inni guddaan guyyaan kuni kan itti raawwatamedha. Kan biraa guyyaan kun kanuma kadhannaadhuma kan raawwatoon ba'ini gooftaan Yesuus Kiristoos egaa fannifamuudhaaf dabarfamee laatamuudhaaf ni beeka. Isaan garuu ni rafu. Isaan garuu ni rafu. Gorsi Ayihudootaa almost galma ga'aa jira. Yihudaan walii galee jira. Amma yeroo muraasatu hafa. Isaan garuu ni rafu. Barri keenyas bara akkanatti rakkoo keessa jirra ni rafna. Homaan itti dhaga'ama. Cinqii keessa jirra homaan kadhan. Yoo kadhannee isaa immoo diraamaadha. Akkaataan itti nuti kadhan. Diraamaa wayii waan hojjechaa jirru fakkaata malee dhugumatti karra onnee keenyaa cufannee mana keenya cufannee boonyi akka Daawit jedhutti jechuudha bara. Daawit alkan guutuu booyichaan siree koo ciisicha koo tortorsee jedha bara. Nan ciisee jedha bara. Homtuu isan argu halkan sun gurraacha. Waaqa waliin qofaa wal arga. Homaa waliin dubbatu. Siree keenyarra yoo baane waaqa agarramoo ribatu nutti mul'ata nuti. Maa jedhamee wanta agarru gaafa siree keenyarra baane. Hariiroo waaqa qabu waliin qabnu oolmaa keenya oodiitni goonaa siree keenyarra gaafa baane maalan godheera maalan hojjenne maalan balleesse maalan rakkoo qaba. Yaa Rabbiin an nagaan na bulchite nagaan nu bulchi. Jennee jechuma qofa darbannamoo sirriitti of ilaalla oodiit of goona. Kanaaf gooftaan kan isaaniin jechaa jiru irra deddeebi'ee yoo dhufu al sadii jedheen ni raftu ammas jedheen. Ni raftu gara qorumsaatti akkan seenne jabaadhaa too kadhadhaa isaaniin rafu. Akkuma Yoonaas. Bakka akkuma Yoonaas immoo doonii keessa seeneeti rafa. Uummanni cinqamaa jira. Dooniin raafamaa jirti. Dambaliin isaan cinqisiisaa jira. Sababa balleessaa isaatiin immoo bara kan cinqamaa jirtu bara doonittiin. Sababa namootaatiin miti bara. Abbaan rakkinichaa rafaa jira har'as. Abbaan rakkinichaa rafaa jira kurruufaa jira. Kanaaf dammaquu qabna. Hirriba isa cimaati. Rafuun mee gosa lama. Of wallaaltee akka nama du'eetti kan raftu ni jira. Xiqqoo 50 immoo waan baay'ee caqasa. Amma hirribni keessa jirruyyuu maaliin akka dammaqnu yaaddessaa ta'aa jira. Bataskaanitti ilaal dawlii ishee halkaniin hin rukutatti. Bilbila ilaal ka'eetti daaqoniin hin rukuta. Garuu namni ishee dhaga'u hin jiru. Qaaciliinis hin rukutama. Amma isaaniif waan xaba wayiitti fakkaata. Inni maani kun boo'icha dammaqaadha. Kanaaf daaqoniinis yeroo qaddas yoo ilaalte taatan ka'aa kadhadhaadhaaf qophaa'aa jecha dhaamsa dabarsaa jira. Innis yoo jedhu dhaamsuma sana qofa itti fakkaata garuu hundi keenya otoo guyyaa kamisaa tanarratti guyyaa kadhannaati akkuma jedhamne sagalee tokko waan tokko otoo jennee hin injifanne. Dhugaadha. Baay'ee akka isaatittis hin dandeenyu ta'a. Garuu immoo waan dandeenyu sana waan beeknu sanaan otoo jennee ani egaa hundaafuu dhiyaachaa jira halkan bari'uudhaaf akkuma dukkanaa'e kanatti nafu waan ta'eef otoo dammaqnee gaariidha dheetan kaasaa yoo walumaan wal qabsiisee maal kaasuun barbaada kadhannaa kadhatee qabeentaa isaa hunda kaasuu baannusi wanni tokko laalamuu qaba jedhee yaada.
Ani fi ati tokko akka taanetti isaanis tokko akka taanan si kadhadhaa jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Ani fi ati yoo jedhu isaaf abbaa isaati kan inni caqasaa jiru jechuudha. Nu lamaan akkuma tokko taan isaan yoo jedhu immoo ilmi namaa hundi yookaan immoo manni kiristaanaa akka isheen tokko taatun si kadhadhaa jedha. Egaa as keessatti gama tokkoon abbaa fi ilmatu tokko ta'a gama birootiin immoo ilma namaati jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa tokkittiidha yoo jennu akkuma ilmi fi abbaan tokko ta'etti tokkummaan isaanii hin diigamnetti tokkummaan mana kiristaanaa kan diigamu miti. Amma namoonni waan diigametti fakkaachuu danda'a. Kiristoos Yesuus yooduu tokkummaan inni abbaa isaa waliin qabu waan diigametti fakkaachuu danda'a. Kun nama dadhabaadha jechuu danda'a. Kiristoos Yesuus Pilaaxoos fuulduratti gaafa murtiidhaaf dhiyaatu himatameetu gaafa dhiyaatu kun himatamee warra isa himatan fuuldura nama dhaabbatudha. Maal abbaa waliin kun nu maaliroo qaba abbaan isaa barraan ga'uudha abbaan isaa bar humna qabeessa jechuu danda'a namni jechuudha. Tokkummaan mana kiristaanaas akkanadha. Tokkummaan mana kiristaanaa sababa adda addaatiin waan sheekd ta'e yookaan immoo waan raafame nutti fakkaatullee baroota hundayyuu ce'uu akka danda'u immoo hubachuun ni barbaachisa. Umriin mana kiristaanaa akaakuun lamadha. Inni tokko the militant church manni kiristaanaa jennu baratti jiraattudha. Kuni bara dachii kanarra manni kiristaanaatti jiraattudha. The militant churchiin tuni waraana keessa mana kiristaanaa jirtudha. Qorumsa keessa mana kiristaanaa jirtudha. Qorumsichi immoo achum keessa jira. Dooniidhuma keessa jira. Kan yaalaa dhufu akkuma eegametti ta'ee qorumsi inni guddaan qorumsa keessaa itti ol burqaa fi maddaa jirudha. Inni alaa ammaa kan beekamedha. Normaali duras itti himamee jira. Garuu keessumaayyuu qaamota mana kiristaanaatti kan jedhaman kutaalee qaama mana kiristaanaatti warri jedhaman mana kiristaanaatiif immoo deebisanii yeroo rakkootti ta'anii jiraata. Isa booda gooftaan Yesuus Kiristoos hundaafuu akka hojii isaatti laachuudhaaf gaafa dhufu manni kiristaanaa dhugoominaan jiraatte mirgaan dhaabbatti isheen the triumphant church yookaan immoo mana kiristaanaa injifattee jedhamte jechuudha. Kanaafuu amma namoonni dadhabbiin adda addaa waan jiruuf hanqinoonni tokko tokko waan jiraniif kana booda manni kiristaanaa bargatiin qabdu warri jedhan jiru miti. Tokkummaan ishee bara barummaadhaan kan jiraatudha. Maaliif mataan ishee Kiristoosidha. Kanaafuu tokkummaan ishee haga fedhe qoramtu haga fedhe bu'aa bayii baay'ee keessa dabartu haga fedhe diiyaabiloos eeboo isaa darbatu haga fedhe rasaasa isaa fixu haga fedhe zinnaarrillee duwwaa ta'u manni kiristaanaa haga bara baraatti itti fufti. Maaliif karri si'ool isheen danda'u waan ta'eef amantiin keenya doogmaan keenya kan waaqarraa nuu kenname kun kan mataan keenya Yesuus Kiristoos itti ta'e kun waadaa bara baraa al tokko nuu galamedha waan ta'eef kan hafu miti kanadha. Dhimmi muummeen gooftaan Yesuus Kiristoos itti du'e iyyuu kanadha bakka central pointiin isaa jechuudha bakka. Tokkummaa inni abbaa isaa waliin qabu sana nuuf immoo ilma keenyaaf ilma isaa ta'e gidduu keenyatti argamuudhaan tokkummaa sana hunda keenyaaf laate jechuudha. Kanaaf mana amantaa daldaltootaan hin safarinaadha. Isaanii olii. Manni amantaa amma nuti ilaallu waan salphaa fakkaachuu dandeessi. Akkuma gooftaan Pilaaxoos fuuldura dhaabbatu nama itti fakkaachuu danda'a. Waan nama du'uudhaaf qophaa'edha. Manni amantaas yeroo ilaallu amma waan akkasii namoota itti fakkaatan jiraachuu danda'u garuu sanaa ol ta'uushii hubachiisuudhaaf natti toleera. Karaa qabxiin lammaffaa guyyaan kun guyyaa gadi of qabannaadha. Nan gad of qaba yoo jennu fakkeessuudhaaf otoo hin ta'in dhugaatti. Yesuus Kiristoos kan laphee ilaala. Kanatti yeroo baay'ee kan deddeebisee isaanitti hime fakkeessuudhaan kiristaana ta'uu hin danda'amu. Ta'anii argamuudha. Fakkeessuun baay'een artistiidha amma akkuma sila kaasteessan. Mana amantaa keessatti waanuma artistii wayii hojjetu namoonni fakkaatan ni jiru. Dhugaatti immoo dhimmatanii xiiqiidhaan imimmaaniin kan tajaajilanii jiru. Achi keessaa bahuu qabna jedhetan. Amma yoo miila abbootiin siqan agarsiistuu guyyaa takkaa ta'uu hin qabu. Itti jiraachuu qabna. Maal qaban? Kanaaf bargooftaan maal jedheeti dhugaawwata luka isaanii dhiqeetu waan inni isinii godhee qalbeeffattaniitu jedhan. Kan akka Yihudaa waan hin qalbeeffataniif miilli isaatillee dhiqamee gooftaa Yesuus Kiristoos dabarsee laata. Kana Daawit biddeena koo kan nyaate koomee isaanitti kaasee jedha. Biddeena koo kan nyaate. Dhuguma garuu qalbeeffannee jirra. Are we sure waan waaqni nu godhe nuyi jireenya keenya keessatti qalbeeffanneerra. Boru koomee keenya ittiin kaasnu wanni ta'e nu ta'ee gammadnee jirra ta'a. Gaafiin keenya nu deebi'e yookaan waaqni qabeenya nu kennee jira ta'a. Yookaan immoo aangoo nu kenneera. Wanni jireenya keenya keessatti hawwiin waan baay'ee nu taasisee jira. Baay'ee gammadnee jilbeeffannee wareega galchinee jirra ta'a. Garuu jireenya keenya guutuutti itti fufaa hariiroon sun. Dhugumatti qalbeeffannee jirra waan waaqni nu godhe. Fayyaa nu laatame kan. Afuura arganne kan jireenya arganne kan jaalala nu laatame kan riilii qalbeeffanneerra
yoo ol kaanee kabaroo rukunneetu dallaqnee faarfanne dhugumatti qalbeeffanneerra yoo harka rukunu dhugumatti qalbeeffanneerra yoo mahaleetii dhaabbannu yoo saataatii dhaabbannu kan nama baay'ee dhaabbannu baay'ee kan nama ni jira bara dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha garuu qalbeeffannaadhaanii kaannan keenya maa iyyuudhaaf bara simbira qofa miti quraanis ni iyyiti quraan duneessaan itti dhuftee jedhama miti quraan yoo waccu jechuudha kan simbiraa yoo ta'e garuu miira ribaa keessatti ciiste siree keessa akkamitti dhaggeeffata akka yeedaloo gaariitti dhaggeeffata miti. Guyyaa icciitii kan biraas irratti qabxii sadaffaa irratti kan ilaallu icciitiin gooftaa Yesuus Kiristoos sirna qulqulleessa kan ittiin agarsiisee eegaleedha. Isa kakuu haaraa itti raawwatamedha. Icciitii fooniif dhiiga gooftaa jechuudha. Kakuu haaraa isin jedhu kana jechuudha. Egaa dhiigaan miti ree nuti gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin walii galleerra kakuu haaraa hojjennunna kunis kan itti raawwatamedha. Akkuma yaadattu icciitii kanarratti kuni foon koo kun immoo dhiiga kooti jedheetti dhugaa fakkeessa hin fakkaataa miti kan jedheen isadha jedhee kanaaf namni amanaa immoo kana fudhachuun dirqama. Hoodhaa kuni guyyaa jimaataa fayyinsa keessaniif kan laatamu foon kooti nyaadha. Hoodhaa kuni ammoo guyyaa jimaataa fayyinsa keessaniif kan isiniif laatamu dhiiga kooti dhugaa jedhee innumtuu foon kooti jedhee malee galateeffatee kutee isaanii kenne. Sirni galatoos keenya kana fakkaata. Icciitiin handhuura tajaajila mana amantaas kan icciitii kana raawwachuudha. Ijoollee ishiitiif foonii fi dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos qopheessuudhaan ijoollummaa kennuudhaan wantoonni icciitiiwwan torban jennu san haala ittiin gaggeeffannu waan akkasii guyyaatti raawwatamedha. Isinis akkanumatti raawwadhaa jedhee bara. Yoo dubbatu namtu bu'uura sanaan manni kiristaanaa akkaataa sanaan icciitii fooniif dhiiga gooftaa ni raawwatti. Kan biraa guyyaa bilisummaati jedhamee yaadamama. Garbummaa fi cubbuu seexanaa jala kan ittiin injifannee jala baanedha. Akka mana amantaa keenyatti kuni kan maalitti walitti dhufa? Sirna Ayihudii wajjin jechuun seera Faasikaa Ayihudii wajjin walitti dhufa. Seera Faasikaa Ayihudii wansiin jedhu Faasikaan isaanii kan kabajamu guyyaa kamsii kana. Maaliifin Ayihud yeroo biyya Israa'el keessa turan ifama biyya Gibxi keessa turan san maatiin isaanii akka jalaan duuneef hoolaa qalatanii isa diddibataniiti ce'umsi irra duuti irra ce'e. Egaa duuti kan nurra ce'uu dandeessu foonnii fi dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuudhaan akka qabnu egaa Faasikaan isaanii kan ayyaaneffatu guyyaa kana. Faasikaa jechuun Passover isa jennu Ingiliffaanii irra ce'uu jechuudha. Irra darbuu gooftaan Yesuus Kiristoos duuti akka nurra darbu kan taasisne mallattoo kana nuu laatiitinna. Egaa kanarra dhaabbannee nus Faasikaa sana yeroo kabajnu bu'uura kanaan yaadachuu guyyaa sanaatiin wal qabata. Egaa abboonni keenya akkuma sii kaase kun wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 53 irratti kun namni dhiigaa fi foon koo fudhate taanaan jireenya bara bara argata kan jedhe. Jireenya bara bara argachuudhaaf isatti ce'uu qabna waan akkasii sana kaasufanii. Kuni seera bahuu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 20 irratti seenaan amma kaase sun barreeffamee ni jira. Isa dubbisuu dandeenya hoolaan dhugaa isa waan ta'eef isa nyaannudha. Kan biraasumaanii waan hojii walitti fiduu yeroon tokko tokko wanti yaanni lama ni jira shiimmoo wal qabate guyyaa sana kamisaa kana namoonni shiimmoo gulbaana jennee kan nyaannu sana. Gulbaana immoo mulluus warri jedhanii. Yeen maal inni yeroo baay'ee biyya san keessatti imalarra waan turaniif namni nyaata bukaa'e hin qabu waanuma argamte sana shiimmoo sana salphaatti nyaatee waan deemuuf bu'uura sanaanii malee amma yeroo tokko tokko jimaata awwaaluudhaaf shiimmoon gaafa kamisaan nyaatamu jedhanii kan namoonni kaasanii jiru. Garuu waan akkasii walitti dhufeenya hin qabu waan jedhu sana kaasuun barbaada. Kanuman jedha yeroo qabnu wajjin deemuudhaaf. Jimaata taate. Waan baay'ee waan kaasteef. Mee of waliiti. Egaa jimaata guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos itti fannifamedha. Taateewwan hedduun ta'anii jiru. Isaan bal'inaan naa kaasuu dandeessa. Anachi keessaa wanni ani kaasuu barbaadu maalidha? Gooftaan Yesuus Kiristoos yoo fannifamu dhiiga isaa fi foon isaa nu laatee nu fayyisuudhaaf jechuudha. Egaa Ibroota irratti maal jedhaa? Dhiiga malee fayyinsi hin jiru, dhiifamni hin jiru jedha.
qulqulluun Phaawulos jechuudha. Bu'uuraatis duratti ibsaa turteen hoolaa isaanii qalaniitoo du'a isaanirra ga'uudhaaf jedhu sanayyuu maqaaniif gubanii isaanii dibaniitoo darbaa akka turan Israa'eloonni seenaa akka isaanii keessatti hubatamaadha. Gara aadaa Oromoottis gaafa dhufnu Oromoon aadaa akkanaa ni qaba. Hoolaa isaa qalee maqaaniif gubanii dhiigicha dibuu. Dhiiga adda namaa dibuu adda jabaadhu jedhanii adda namaa dibuu as immoo gara qoonqoo kee kana morma kee jala dibanii umrii dheeradhu jedhamteetoo kan itti eebbifamtu ni jira. Kanaaf amantiiwwan durii irratti jedhu keessattuu Poop Shinoodaan jechuudha. Wanti baay'een aarsaan baay'een dhiiga wajjinii wal qabata. Amantii seera oriitii qofa otoo hin ta'in jechuudha. Amantiiwwan aadaa fakkeenyaaf nuyi amma akka aadaa Oromootti wanta raawwatamu gaafa ilaallu wanti baay'een dhiiga dhangalaasu wajjinii wal qabata. Faloon dhiiga dhangalaasu wajjinii wal qabata. Waan baay'ee kaasuu dandeenya. Kanaafuu amma gooftaan Iyyasuus Kiristoos gaa bu'uura seera durii dhiiga malee fayyinsi dhiiga malee dhiifamni hin jiru jedhame sanaan seeruma sana raawwate goonka taasisee jechuudha. Inni immoo dhiigni hoolotaa fayyisuu jechuun yeroodhaaf dhiifama fiduu danda'a namoota muraasaaf malee addunyaa maraaf fayyinsa laachuu waan hin dandeenyeef inni fi isaatiif fannoo irra oolee dhiiga isaa addunyaadhaaf dhangalaasee addunyaan cubbuu ishee irraa guutumaan guutuutti akka isheen dhiqamtu taasisee jira jechuudha. Egaa fannifamuu isaa gaafa laallu gooftaan Iyyasuus Kiristoos yeroo baay'ee ni dubbanna atis barnoota kee irratti kaastu dhageera irra deddeebi'eetu jechuudha. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos yoo fannifamu harka isaa gara bitaa fi mirgatti diriirsee fannifame. Qulqulluun Atanaatiyoos maal jedha waa'ee kanaa yoo dubbatu warra Israa'elis ta'e Israa'eliin ala warra jiran fayyinsa akka ilaallatu agarsiisa. Hundumaafuu waaqichi waaqa Israa'el qofa jedhanii warri yaadan dogoggoranii jiru. Waaqichi waaqa hundaati, waaqa warra Roomaatis, waaqa warra Giriikis, waaqa Afrikaatis, waaqa ilma namaa hundaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf gooftaan Iyyasuus Kiristoos akkamitti akka fannifame hubachiisu. Gidduudhaan kaasaa atis ordarii eeguu baachuu danda'a. Waan sitti fakkaate kaasuu dandeessa. Achi keessaa kan biraa kan na ajaa'ibsiisu gooftaan Iyyasuus Kiristoos maal godhe jedhaa yemmuu du'uudhaaf jedhu mataa isaa gadi qabee jedha. Ani baay'ee nama rarra jechi kun dhugaa dubbachuudhaaf mataa isaa gadi qabee inni mataa gadi qabatu miti. Inni barree wanni isa qaanessu tokkoyyuu hin jiru barre. Wanni gadi isa deebisu tokkoyyuu hin jiru barre. Nuti of tuulummaa keenya kana gaafa laalu nuti eenyuree maadhaaf mataa gadi hin qabanne. Isa booda du'ee jedha lubbuu isaa laatee jedha isa booda jechuudha gooftaan Iyyasuus Kiristoos erga mataa isaa gadi qabee booda jechuudha. Akkamiin mataa gadi qabannaan dhugumatti hordofaa Kiristoos ta'uu keenya kan nuuf mirkaneessu akka ta'e dhugumatti nu barsiisa. Bara keenya keessatti amma mataa gadi qabachuun baay'ee dhabameera. Mana kiristaanaa keenya keessattis jireenya hawaasummaa keessattis akka gowwummaatti ilaalama akka duubatti hafummaatti ilaalama. Abshaala akka waan hin ta'iniititti of lakkaa'adamni. Yeroo hunda waa'ee dhuma dhugoomina isaa haasa'uu jaalata namni hundi keenya rakkoo akkanaa qabna. Waa'ee qulqullina keenya, waa'ee gaarummaa keenya, waa'ee injifannoo keenya, waa'ee cimina keenya. Cimaan gooftaa caalu hin jiru. Qulqulluun gooftaa caalu hin jiru. Abbaan dhugaa gooftaa caalu hin jiru. Dhugaa isaa garuu hin ibsanne bara. Falmii tokkoyyuu nagar hin dhiyeessine bara. Guyyaa guutuu bakka tokko dhaddacha birootti yoo isa deddeebisan bara guyyaa gaafa jimaataa falmii tokko keessayyuu hin seenne bara. Ani dhugaa kanan qaba jedhee isin agarsiifadha. Waa takka. Nuu maal qabna ree? Ni maal qabna amma ni agarsiifannu kan haasofnu dubbannu malee mul'annu malee kan nu jechisiisu jennee ta'u of gaafachuun barbaachisaadha. Gara keettaa dhufu. Ani baay'ee waan isaa keessa wangeela Maatiyoos boqonnaa 27 irratti taateen amma dubbachaa jiru kun bal'inaan ni jiru. Inni guddaan garuu dubbatamees miti yaadameeyyuu bira gahamuu hin danda'amu. Yaa ta'uti garuu akkuma sirna mana amantaa teenya guyyaa jimaata kana wantoonni ishii yaadattu baay'ee jira. Isaan keessaa isa dhukkubbii imaamata masqal isa jedhu. Dhukkubbii fannoo 13 yaadachuun dirqama keenya ta'a. Isaan keessaa inni tokko rukutamuu reebamuu isaa yaadanna. Reebamuu sana akkuma jechaan kan ibsamu miti. 6,600 ol reebame. Egaa reebamuu sana guyyaa itti yaadannuudha. Wanti itti reeban sun iyyuu bara sibiila ofirraa qaba. Warri Empire Roomaa keessatti floogingiin yoo raawwatamu. Even floogingiin raawwatame kan reebichi raawwatame suni kan barameen alaa jedhu koomentaari irratti yoo barreessitu kan barame baay'ina isaa miti lakkoofsa isaa miti akkaataa itti floogingii dhumtu yoo raawwatame adabbii kana dura barameen alaa jedhu. Baay'ee si ajaa'ibsiisa. Kanaaf yaadatamuu iyyuu hin danda'amu waan hin jedhume tokko tokko dhuguma dubbachuudhaaf maal fakkas ta'e jedha. Hammeenyi maaf akkas ta'a. Itti aansee kabalamuu isaas ni ilaalla. Kaballaan waan salphaa namatti fakkaata.
Garuu eenyu kabalaadha. Maaliif kabalama? Kabaluu sanarratti immoo eenyu si kabalee kan jedhu gaafii of keessaa qaba. Ani amma harkaan rukuchuu qofaa otoo hin ta'e qoosni achi keessatti darbu ija isaa qabatanii ija dukkaneessanii mee beeki jechuun hammam qoosaa akka jiran jechuudha. Egaa amma sana yoo tokko barri kuniif sun wal fakkaata hin jedha. Qoosaa mana amantaa keessatti, qoosaa amantaa irratti, qoosaa tajaajila qulqullina mana amantaatti fayyadamtu irratti wantoonni irra raawwatamu yoo ilaaltu maaltu ta'aa jira? Maaf akkas ta'a? Namni karam deemaa jira jedhee na sodaachisanna. Jarri bara sanaas bineensa caalaa bineensa turanii ammas immoo adeemsa kana keessatti waan deemnu taanaan bineensa caalaa ta'aa jirranna. Eenyus rukuteedhanii akkasitti gaafachaa kan turanii. Itti aansee yaa'u gororratti tufumuusa. Maaf? Gororri akka aadaa keenyatti isaa ta'u akka kamittuu waan tuffatte tokkoof eenyu tuffata. Innuu nun tufne nutu tufaayi. Ani yeroo tokko iddoo keenya sana dhabuutu nama rara beektaa bakka. Of hin beeknu. Iddoo keenyatti haa deebinuudha. Lakkii sirna waaqessuu irratti mana qulqullummaa irratti dhagaachi darban namni kamiyyuu amantaa mataasaa qabaachuu danda'a. Garuu maaf dabartee eenyutu si ilaate akkas gochuudhaaf mirga eessaa argatteedha. Seeraan argattee moo waaqeffannaadhaan barumsumti kitaaba kamtu akkas tokko akka tuffatu tokko akka hacaacu tokko irratti yaada biraa akka waada xuraawee akka darbatu namuu siin eeyyamne waan akkasiifa ni ilaalta. Garuu salphisuudhaaf cubbuu keenya inni nurraa salphisuudhaaf jecha irratti tuffamuu isaa ilaalta. Isaaf garuu inni kan tuffatamne nuyi isa irraa ilaalla kan biraa inni guddaan dhangaggaa maal jedhama hamoota sana dhuguu isaa ilaalla. Egaa dhugaatii kootiif hamootii naa kennan jedhaa miti faarsaa Daawit faaruu 68 lakkoofsa 21 irratti. Egaa faarsaa Daawit yoo jennu yeroo tokko 69 ta'uu danda'a. Isa namoonni ilaaluu qabu. Egaa garuu inni guddaan dhugaatii isaatiif kana dhiyaachuu fi qabaayi. Nuyi kan waan yartuu keessa kan jiru, waan badaa keessa kan jiru nu taane otoo jiru itti aansee egaa dugda isaa amma lafeensaa mul'atutti reebamuusaa kan itti yaadannudha. Qullaa ta'uusaa immoo inni baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Addunyaa kanaaf abaaboodhaan kan bareechu. Samiif lafa diriirsee waa baay'eedhaan miidhagsee kan jiraachisu. Samii urjiidhaan lafa immoo abaaboodhaan margaan kan bareechu kun qullaasaa dhaabbachuu baay'ee kan nama mararonna kun egaa wantoonni dhukkubbii isa keessa jedhamanii lakkaa'aman keessa hundayyuu tokkoon ani jechuudhaaf yeroo siin qabnu waan ta'eef gabaabsaa deema. Egaa eeboodhaan waraanamuu Langinoos namni jedhamu maanattafaadha. Yeroo tokko maanattafaadhaaf mana amantaa tokko yoo hacaacu tokko kan wal gargaaru ni jira. Otoo hin galiniif jechuudha. Utaaleessin. In kolfa jechuudha otoo hin galiniif tokko akkasii yookiin amantaa wayii hacaaca tokko immoo anuma namicha hacaacu san wajjiniin kolfee tifoozoo ta'ee harka rukutu. Wantoonni namoonni akkasii akka Langinoositti ni ilaalan. Sunichi diinummaadhaaf haa jedhu. Amantaa kana keessa ta'e immoo ani namoonni waa biraa yoo jedhan kan waliin shubbisus immoo ni jira beektaa. Caalatti dhugaa hojii dhaabachuu. Saniinuu bareebuudhaan kan waraane already barri inni fannifamee jira fannoora jira. Kana booda maayidhaaf maal isaan waraanta? Otoo dhumee barroonni goota jedhamuudhaaf itti nafanidha. Namoonni akkasii hedduutu jira. Ni iddoo kam jiru jara Langinoos kun nama rarus jira ona waan ta'aniif waan garuu wantoota akkasii fa'aa kan itti ilaalludha. Egaa harka duubatti hidhamee akkuma silaati kaastee dhaddacha adda addaa irratti dhaabachuusaa inni maaliif ani hidhamne nuyi inni nu hiikuudhaaf jecha hidhamuusaa akkuma raajii Isaayyaas 53 wajjin wal biratti ilaaluudhaan taansee wantoota isa mismaarota isa waraanan san Saadoor Alaadoor isaan sana iddoo tokkotti finne walitti ho'idhaan 15 dhukkubbiiwwan 13 sana jedhamee yaadatama. Egaa waa'ee irratti dabaltuu jiraate dabaliitii karaa haaceenu gara maaliif sa'a keenya fayyadamuudhaaf sanbata duraatti haaceenu meema. Egaa sanbanni duraatuni sanbata shaaramtee ni jedhamti qadaamii su'uur jedhamtee tuni waamamti.
Egaa maayidhaaf sanbata shaaramte akka jedhamte ati nuuf ibsita. Ani guyyaa gaafa sana wanta raawwataman keessa kan baay'ee natti tolu jechuudha. Mana kiristaanarraa bilbila yookaan qaacilii fayyadamanii isa bilbilaatoo buqqisaa qabatanii luboonni randarra deemanii too kan laatan anaaf yaadannoo addaati. Baay'ee addatti ta'a bakka. Bakka eebbi waaqayyo mana koo daawwachaa mana keenya daawwachaa waaqayyoon karra keenya rukutee akka seenaa jirutti ilaala hubadha. Akka waan misraachoo nutti himaa jiranitti jechuudha. Waan gaarii nutti himaa jiru. Egaa yoo isas laatan buqqisaas yoo laatan fannoo isaatiin ka'umsa isaatiin nageenya raawwatee jechaati luboonni kan isaanii buqqisaa sana laatan jechuudha. Amma immoo dhawaata guddadhee yoonanii wal dorgomsiisu kamtu natti dhufa seete akka aadaa Oromoo Tuulamaatti maaltu jira guyyaa qaammee dubartoonni buqqisaa buqqifannaa jedhaniitu weeddisaatoo birraan bari'uusaa mana irratti deemanii buqqisaa isaanii keessaa muraasa laatanii achitti wanni nyaatamuu jiraate nyaatanii wanni isaanii kennamu yoo jiraate fudhataniitoo randa hunda waliin ga'u mana hunda waliin ga'u. Isaanis ganni bari'eeraa jechaa jiru. Akkuma isaan ganni foonii addunyaa kanaa bari'eera jedhan isaan kun immoo ganni diiyaabiloos ganni garba cubbuu ilmi namaa keessa ture suni bari'ee jira amma kanaan booda Kiristoos Yesuusiin fayyiinsa ta'ee jira kana booda egaa gooftaan Yesuus Kiristoos erga du'ee booda foon isaatiin boolla keessa jiraatus lubbuu isaatiin immoo si'oolli inkuraa jira. Ilma namaa bilisa baasa hojiirra jira bakka amma already duras hojiin dhukkubbiin isaatis qaama hojichaati garuu amma hojichi gara xumurarra ga'aa jira jechuudha. Already fannoo irratti gaafa du'uunsaa mirkana ta'u wanni hundi akka xumurame mirkaneeffannee jirra. Amma bu'aa isaa dhamdhamachaa jirra isa booda wanna jiru irratti jechuudha. Bu'aa isaa dhamdhamachaa jirra. Bu'aa sana keessa inni tokko ka si'oolitti deemee lubbuu isaatiin baasaa jira. Diiyaabiloos jeeqaa jira. Bittaa isaa jala unkuraa jira gooftaan Yesuus Kiristoos jechuudha. Egaa guyyaa kanatti kaa isaan dhufaniitoo yaadu'a eeboon kee garamii yaa si'ool injifannoon kee garamii guyyaa jennu kanatti isaan dhufanii buqqisaa nuu laatu jechuudha. Garmaleen jaaladha. Keessa kootti even amanaayyoo otoo ta'uu baate namni wanni kun waan addaa isa keessatti nuu muuyii jedhee yaadaan akka kootti jechuudha. Yoo itti siqtani waa hunda. Yoo halaala taate taanaan qoosa itti fakkaata. Akkuma jette guyyaan saatu gabra salaam jedhamee beekama. Jechuun waaqayyo nagaa raawwateera. Nagaa nuu kenne nuu mirkaneesse. Waan ta'eef egaa nagaan immoo kan argamu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos irratti raawwatame. Malee humna keenyaanis nagaan addunyaa kun gaaf tokkoyyuu meeshaadhaan argattee hin beektu. Namoonni baay'een haa qoratan. Nuti amma isa keessa seenus baannu dhugumatti yoo dhugaa dubbatame taanaan nagaan kan argamu waaqayyo argaa. Maal jedhaa innumtu? Nageenya koo isiniif an kenna. Anaan ala nagaa isin argattan jedhee. Nageenya inni isiniif kennu immoo akka nageenya addunyaa isiniif kennu miti jedheeti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti nutti himu. Kanaafuu nagaa sana argachuu qabnaadha. Jarri sun akkuma ati dubartoonni daa'imman qunnii qabatanii ganni darbuusaa ifti booqa birraatti ce'uu keenya nutti mansan abbootiin keenyas mana keessa deemanii kana booda nagaan ta'eera. Akkuma yaadattu qunniin sun wannoon margi leellistuu nutti kennan sun immoo fakkeenya nagaati. Kanaaf nagaa nuu labsu nagaa nutti dhaammatu waan ta'eef egaa bara Nohittis nu deebisuu danda'a kun. Bara Nohittis bishaan badiinsaa sun hirrachuu isaa bar guggeedha miti maal harka tokkoon ejersa qabattee dhufte. Afaan ishiitti qabattee ejersa qabattee dhufte. Guyyaa gaafa jumaatas immoo duubatti si deebisee dhiifama wanni tuni yaa'u jiibni tuni bareeda aadaa wajjiniinis walitti dhufeenya qabdi jedhee waan yaadufani gaafa sana immoo yommuu sagadani dhumarratti dhumee cubbuu kee himattee ijarsaan sirkuchaatu zeen ammana sagadi jedheetu lubichi sitti kenna. Mee maalidha ijarsi sun? Ijarsi sun mee reebamuu gooftaa Yesuus Kiristoos itti yaadadhuudha. Si galtee ammaaf garuu siif immoo eebba. Eebba. Siif jiidha. Jiidha nageenya. Maaliif seenaa noonichi jijjiirame? Baay'ee nama ajaa'iba. Ittaansee immoo maal inni guddaan suni sagadi siin jedhu. Atis yaadadhu. Amma namoonni gaafa san qofa waan sagadamu itti fakkaata. Dursa sagani ni jira. Ittaansee garuu dhukkubbiin sun kan kooti. Atis waliin akka dhukkubsattuuf ta'uusaa yaadachuu qabna. Jaalalaan gochuu qabna. Egaa kana yoo jenne nagaadhaan bahuun wayya
ture amma gadda keessa waan turre. Tole egaa torban dhukkubbii akkuma waliigalaatti kana fakkaata akkana jechaat gaa du'a ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos irra geenya. Gaa sagantaan keenya gaa akkuma waliigalaatti kana fakkaata marii gaarii waan adeemsine natti fakkaata. Egaa carraa biraa arganne immoo akkuma kanatti bal'inaan immoo dhimmoota biroo irratti kan mari'annu ta'a. Har'aaf kanumaan nu haa ga'u jechuudha. Waaqayyo umurii nu haa ergisu. Amiin. Horaa bulaa deebanaan jedha. Hordoftoota qophii keenyaa egaa kutaa tokkorraa sagantaan eegale amma kutaa afuraffaarra ga'ee xumuramee jira akka keenyatti egaa waa'ee ayyaana Hoosaanaa fi torban dhukkubbii marii taasisne kanarraa waan baay'ee barattanii jirtu abdii jedhu qabna. Egaa torban kuni torban eebbaa, torban jaalalaa, torban suga waaqayyootti argannu nuuf haa ta'u siniin jechaa taansuudhaan walaloo gabaabduu takka siniif dhiyeessine sagantaa keenya torban kanaa kanumaan kan xumurru ta'a. Ayyaanni kan milkii ka'umsi ammoo kan itti rakkoo fi cubbuu keenya hundarraayyuu kaanee waaqa fuulduratti dhaabbannu nuuf haa ta'u. Horaa bulaa deebana. Tokko maali? Tokko waaqayyoodha. Abbaa safuududhaa, abbaa qaamaan sadii, abbaa maqaan sadii. Tokko inni lammataa dhugaa waaqa jiraataa, ilma abbaa ulfaataa, kan abbaan ergatee, kan lammiin eeggatee, kan du'a injifate. Boorantichi tokkichi Kiristoos hangaftichi, tokko inni sadaffaa maallimadha hangafaa, haadha isaaf tokkumaa hin qabu ida'amaa. Tokko inni afuraffaa jaalala hangafaa akkeenya fi namaa tokkummaan walooma miti ida'amaa miti jijjiiramaa miti maxxantummaa akka ubboof bishaanii lama ta'us mini abbaattis yoo ol ba'u fooniin addan ba'u. Tokko isheen shanaffaa kan kuushii fi kuusaa kan gara koof garasaa ekleesiyaadha waldaa warra guddaa qulqullinaaf hoo'amtu dhugoominaaf quuqamtu waldaa dhiiga kiisii mataan Kiristoosii. Tokko isheen ja'affaa heewaan isheen lammaffaa isheen tokkittiidha haadha fi abbaadha dubaraa fi haadhadha lamaan wal simsiistee tokkummaadhaan baatte. Maali kan goolabaa isa horaa isa roobaa isa walaabuu walabummaa isa ilmummaa dhaaltummaa akkuma biyya lafarraa argamnee aal tokko dhalannee garaatti hin deebine biyya waaqarrattis dhaloonni tokkuma hafuuraaf bishaaniin argachuun ilmummaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.